Waraana Sudaan keessatti deemaa jiru ilaalchisee Masriin furmaanni akka hin jirre himte. Masriin waraana Sudaan kan deeggartu gaa ta'u faallaa sanii Itoophiyaan waraana dafee dhaqqabaa Sudaan kan waraana ittisa biyya Sudaan waliin wal lolaa jiru deeggaraa jirti jaametti himatama. Odeeffannoo Masriin haala waraana Sudaan irratti dubbatte bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan federaalawaa Itoophiyaatii fi naannoo Tigraay sagalee uummata isaanii dhageeffachuudhaan rakkoo isaan laallatu karaa mariitiin hiikuuf akka carraaqan yaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Wayyaaneen qonnaan bultoonni raayyaa Alaamaa fi naannawa isii hidhattootaaf nyaata akka kannanii fi kanneen hin qabne maallaqa yookaan hoolota akka kannan ajaja dabarsuun dhaga'ame. Yeroo ammaan tana raayyaa Alaamaatti humna federaalaatii fi TPLF jidduutti haleellaa dirooniitii fi haleellaa lafoo jalqabee jiraachuun ni beekama. Bal'inaan isin biraan geenya. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan biratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 16 barri 2026 kanneen amma isinitti himne ijoowwan oduu teenya guyyaa irraati amma gara bal'ina oduutti dabarra. Mootummaan Masriidha waraanni Sudaan keessatti deemaa jiru furmaata akka hin qabne dubbachuu gaazexaan biyya mootummaa Masrii Araam Online jedhamu guyyaa irraa gabaasee jiraachuun mul'ate. Waraana biyya keessaa Sudaan keessatti deemaa jiru furmaanni akka hin jirre mootummaan Masrii abdii murattee jiraattu gabaafame. Gaazexaan kun gabaasa isaa keessatti akka addeessetti waraana Sudaan keessatti deemaa jiru saffisaan xumuramuuf biyya keessa naannoo fi idil addunyaatti tattaaffiin taasifamaa jiru ibsuudhaan deeggarsi idil addunyaa namoota dhuunfaaf dhaabbilee qofaan odoo hin taane daldala warqii biyya irratti illee uggura kaahuun dirqama akka ta'e hubachiisee jira. Itti fufuudhaan mootummaan Masrii kun akka ibsetti erga waraanni kun eebila bara 2023 jalqabee kaasee tattaaffiin nagaa taasifamaa ture akka fashalaa illee hubachiise. Haa ta'uti malee ammoo wanti dhugaa ta'aa jiru qoqqoodinsa waraana Sudaan kan yeroo ammaan tana deemamaa jiru gaa ta'u gaazexaan kun gabaasa isaatiin akka ibsetti kutaalee bahaa fi jiddu galeessa biyyattii erga caalaan isaanii waraana Sudaaniin kan to'ataman ta'uu gabaasetti jira. Kutaa dhiyaa biyyattii ammoo to'annoo humnoota deeggarsa saffisaa yookaan humna dafee dhaqqabaa Rapid Support Force jedhaman kan humnoota ittisa biyya Sudaanii wajjin wal waraanaa jiruun to'atamaa jiraachuutu gabaafame. Gaazexaan kun itti dabaluun akka ibsetti waraanni kun naannolee Kordovaanii fi Blue Nile keessatti waraanni banamuudhaan naannoo waraana Daarfuritti illee haleellaa raawwachuudhaan to'annoo jala oolchee jiraachuun ibsame. Waraanni Daarfur tiyaatira diraamaa ta'aa jira jechuun haalli kun dhimmoota gaafa Afrikaatii fi naannoo galaana diimaa waliin kan wal qabatu ta'utu ibsame. Tasgabbii dhabuun naannawa kanaa guddachaa dhufe waraana kana hammaachuu keessatti gahee olaanaa akka qabu ibseeti jira. Dorgommiin idil addunyaa warqii buufata doonii daandii daldalaatii fi dhiyeessii meeshaa waraanaa Sudaan to'achuuf taasifamaa jiru waraana kana keessaa diraamaa tiyaatira fakkaatu akka jiru gaazexaan kun gabaasa keessatti addeesse. Gabaabumatti waraana Sudaan keessa humnoonni biyyoota alaa kanneen jiranii fi kanneen dantaa dhuunfaa isaanii tiifachuuf jiran deeggarsaa fi harka keessaa qabaachuu gaazexaan kun addeesse. Kanuma bu'uura godhachuudhaan mootummaan Masrii illeen waraana Sudaan keessatti deemaa jiru qaamonni alaa yookaan qaamonni sadaffaan harka keessaa hin guranne mariin yookaan furmaanni akka hin jirre abdii muratee jiraachuu beeksise. Gabaabumatti waraanni Sudaan amma qaama dorgommii dhiibbaaf olaantummaa argachuuf godhamu ta'uu isaa hubachiisee jira. Araam Online itti dabaluun akka jeetti Sudaan bakka tarsiimoo ta'uunis qooda fudhattoota idil addunyaa gaafa Afrikaa keessatti dhiibbaa uumuuf qabsaaniif dirree waraanaa taasisee jira jeetti. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufe gara Sudaanitti babal'atee jira. Waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru haala daran walxaxaa taasisee keessatti itti fufe. Sudaanis naannoo walxaxaa kana keessatti yeroo ammaan tana hirmaataa kan jirtu gaa ta'u gama biraatiin biyyi tun Chaad, Liibiyaa fi Sudaan kibbaatiin marfamtee jiraachuun ammas rakkoo isii daran walxaxaa taasisee jiraachuutu ibsame. Kunis ammoo hariiroo ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa keessatti rakkoo daran hammeessaa kan jiru gaa ta'u mootummaan Itoophiyaa illeen biyya tana keessa harka qabaa jechuudhaan himatamti. Waraanni ittisa biyya Sudaan yeroo garagaraatti mootummaan Itoophiyaa humna dafee dhaqqabaa Sudaan deeggarsa biyya United Arabiin leenjisaa jira jechuudhaan himachaa turuun yadatama. Akka gabaasa kanaatti rakkoon Sudaan furamuuf tattaaffii godhamaa jiru keessatti rakkoon biraa jiddu galeessitoonni baay'achuu isaanii ta'uu ibse. Jiddu galeessitoonni waraana Sudaan furuuf yaalan keessaa kanneen beekamoo ta'an Quwaadii fi Quwant hoggaatan Quwaad ammoo garee jiddu galeessa Ameerikaatiin kan durfamu hoggaa ta'u Masrii, Suudi Arabiyaa fi United Arab Emirates kan ijaarame ta'uu isaati. Quwantan garee jiddu galeessa gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa abbaa taayitaa misooma mootummoota jiddu galeessaatii fi liigii Arabaatiin kan hundeeffame hoggaa ta'u dhiyeenya kana ammoo hojii isaa jalqabee jiraachuu illee gabaafame. Manguddoonni yookaan ammoo jiddu galeessitoonni jechuun gaazexaan kun kadheebse kanneen biroo ammoo yoo xiqqaate fedhii gareewwan lamaanii kana waldhabdee akka ta'e erga laalaniin booda kunis tarsiimoo qindoomina qabuu fi dhiibbaa siyaasaa, diinagdee, dippiloomaasii fi
misooma fiduu danda'u irratti gufuu akka uumes gaazexaan kun gabaase. Kanaaf gabaasa dheeraa kana keessatti yeroo ammaan tana lola Sudaan keessatti xumuramuuf furmaanni akka hin jirre cimsee hubachiise. Gama biraatiin Masrii, Eertiraa fi ajajaan waraana biyya Sudaan Abdul Fattah al-Burhaaniin waliigaltee cimaa kan qaban hoggaa ta'u, biyyoonni kunneen hariiroo ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa jijjiiruu keessatti shoora olaanaa qaban. Ajajaan waraana ittisa biyya Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin mootummaan Itoophiyaa deeggarsa Yuunaayitid Arab Emiratiin humnoota fedha qabanutti leenjisaa jechuudhaan himate. Faallaa kanaatiin Abdul Fattah al-Burhaaniin biyyoota faallaa Itoophiyaa tan Eertiraa fi Masrii waliin waliigaltee uumeeti jira. Eertiraan immoo Itoophiyaa galaana diimaa irraa fageessuu kan barbaaddu gaa ta'u, Masriin immoo sababa laga Abbayyaatiin biyyoota waldhabdee ji'oopolitikaa Itoophiyaa waliin qaban itti fayyadamuudhaan Eertiraa fi biyya akka Somaaliyaa keessaan Itoophiyaadhaan barbaaddi. Hunda caalaa Suudi Arabiyaan Itoophiyaa galaana diimaa irraa fageessuuf gamtaa waraanaa eegumsa galaana diimaa jedhamu kan biyyoota 15 ijaaruudhaan ifii dura teessuu ta'uudhaan Paakistaan itti aantuu taasisuudhaan itti fufteeti jirti. Oduu keenya gama biraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan federaala Itoophiyaatii fi mootummaan TPLF uummata dhagaanii waliigaltee irra gahuu akka qaban yaamicha dhiyeesse. Ergamtuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa fi qindeessaan gargaara namummaa Oziiniyaa Ojeeloon fedhii uummata jireenya bu'uuraa isaa eeggachuu fi waraanni kun akka hin hammaanne ittisuun dirqama ta'uu hubachiise. Oziiniyaan Ojeeloon yaamicha kun kan dhiyaate yeroo haleellaan dirooniitii fi lolaa irra deddeebi'uudhaan naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jirtu hoggaa ta'u, sanbata dabre kana kibba Tigraay keessatti dhukaasni sa'aatii muraasaaf erga banameen booda namoonni jan argan Doiche Welle afaan Amaaraatti akkamitti haleellaan diroonii kanaan dura naannoo Alaamaxxaa fi Shiraarotti kan raawwatame ta'uu ibsan. Naannoo Shararinaa bakka Itoophiyaa fi Suudaan daangaa waliin qoodatan keessatti illee lolli deemaa jiraachuun ibsame. Garuu lammiin biyya Naayijeeriyaa Oziino Ojeeloon kan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres baadii sadaasa keessa ergama addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti erge qaamonni wal waraanaa jiran gara mariitti akka deebaniif dhiibbaa godhaa jiraachuun dhagahame. Dhimmoonni qoqqoodinsaa fi wal qoqqooduu teekamuu minjaala yookaan teessoo irratti furamu akka qabus dhaamsa dabarse. Kanaaf qooda fudhattoonni siyaasaa uummanni Tigraay sochii dinagdee idileetti akka deebi'uuf TPLF sagalee uummata isaanii dhageeffattee mootummaa federaalaa wajjin dhimma isaanii hiikkachuun dirqama ta'uu yaamicha dhiyeesse. Ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa fi qindeessaan namummaa Itoophiyaa Tigraay keessatti gandoonni 148 hanga ammaatti roobni waan hin roobneef beelaan miidhamaa jiraachuu fi akkasumallee dargaggoota dirqaman gara waraanaa oofaa jiraachuullee ibseeti jira. Oziino Ojeeloon gara Tigraay imaluudhaan namoota kana ijaan arguudhaan kan dubbate hoggaa ta'u, yeroo ammaan tana yaaddoon humnoota lamaan mootummaa federaalaatii fi akkasumallee TPLF jidduutti itti fufee jiru yaaddoo gaafa Afrikaa ta'ullee ibseeti jira. Wayyaaniin qonnaan bultoota raayyaa Alaamaxxaa fi naannawaa isii jiran hidhattootaaf nyaata kannaa yookaan immoo maallaqa kanneen hin qabne immoo re'ootaa fi hoolota kennuun dirqama jechuudhaan ajaja addaa kennuu dhagahame. Wayyaaniin hidhattoota hawaasa naannawaa raayyaa Alaamaxxaa fi naannolee daangaa hedduurraa deeggarsa nyaataa fi loojistiksii akka laatuuf kaleessa ajaja dabarsuun dhagahame. Tokko tokkoon isaanii qonnaan bulaan maallaqa midhaanii fi dhiyeessii birootiin birrii 10,000 ol akka kafalanis gaafatame. Warri qarshii hin qabne immoo re'ee yookaan hoolaa isaanii humna TPLF kanaaf akka kennan ajajni dabaruun dhagahame. Gama biraatiin immoo haleellaan diroonii cimaan hidhattoota raayyaa Alaamaxxaa fi naannoo daangaa Affaar fi Tigraay akkasumallee kallattii Wahagaa Maree irratti raawwachuun gabaafameeti jira. Walitti bu'insiif wallabdeen cimaan kaleessa uumame kun ammoo har'allee itti fufee jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduun teenya yeroo kanaaf qabnu kanan gammaatti isin biraan gahaa turre yaadaa fi komee qabaattan karaa koomentiitti yoo nu barreessitan qeeqaa fi yaada keessan dhaga'uun sirreeffama kataa isin nu ta'a turtii gaarii.